Ilu gona basin ini wallo bira. Ilmu sharmu mutada. Wani shit gona ilu sanit. Ilu ko na Baca. Wah, mata harus kan arah kam jata. Mata kopi jawab. Gaafi kan namoota bakka itti gaafa daadha. Ijoolleen walloo sheexaan harka buutanii saree si nyaatan. Kabajamtoota daawwattoota keenya akka jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa miidiyaa keessan kana akkuma baratame like share godhaadhaa chaanala keenya yuutuubaa subscribe godhaadhaa tiktok irraan follow nu godhaa facebook irraanis follow godhaadhaa like share godhaa copy linkis godhaa wal biraan gaadhaa viidiyoo keenya daawwadhaadhaa akkuma beekamu arraan tana wanni gartee qabannee dhiyaannee sagantaa gabaabduudhaa dhimma hedduu yaachisaa gartee waan yeroo hundarraa dubbannu waan silaa gartee namni saba tokko namni amantii tokko qabu saba tokko namni biyya takka walitti hin dalayne waan ilmummaan namaatu namni biyya daddaa jiraatee walitti hin dalayne dalagamu jira. Ilmaan Oromoo kan biyya baqaa keessaa gartee asiin karaa Yamanii fi karaa Suudii Arabiyaa kanaan deemanii biyya namaa keessa jiran keessaafu warra Suudii keessa jiran daangaa biyya Suudiitii fi biyya Yaman gaara keessa warri jiran gocha fokkotaa warra dalagu jiran. Yeroo takka Harargee fi Arsii yeroo takka Walloo fi Arsii yeroo takka Jimmaa fi kana yeroo adda addaatti walitti bu'u jiran walitti fixu jiran wanni kun ka'umsaa maal akka ta'e naan galu garuu dallaalota warra gartee fedhii waan kanarraa gartee fedhii addaa qabu warra gartee uummata kana walitti buusurraa miidiyaa beekamtiis taatu waan adda addaatiin barbaaduu taate malee wanni waan kanarraa argatan hin jirtu akka isaan wal godhan saanuu kallattiidhaan tiiktookirra fidanii taa'anii namni kunis walgalisan jechuudha. Yeroo hunas dhaijaan, hunas dirijaan kun akkana hojjaan. Akka ilmi namaa hin goone walgolan jechuudha Oromoo. Hun akkana kun akkana jenii mee arraan tana mee viidiyoo kana ilaalaati. Mee viidiyoo kana ilaalaati. Mee numa ilaalaa walitti deebine viidiyoo kana ilaalaadha. Akkuma isaan walgolan jechuudha ilaalaa. Ilmi namaa namni nama ilaalaati akka isaan walgolan kana. Viidiyoo kana ilaalaadha walitti deebine. Haju tura amo. Wallahi waran. Waran ini waran yoran. Ini yoran. Tome. Waran ini ini. Akan ini adalah sagale tambah. Waran. Wallahi morman. Waran ini. Wallahi. لا ترى محمد عبد الله محمد عبد الله ترى لا محمد عبد الله كمال ما انا عباس يا جوني ترى محمد عبد الله Diro kun isa matawa ni dia garde dio kingi. Si bos isma dirresha kana usan dapat sani sini. Ilu obbola sa ilu sani fakkata gartani. Shar ko raamti kesa. Ilu dabo. Ama maka ilu di fi abbari ala kumala madin tum sibna tura. Abbari ala kumala ma. Ya. Sirrit. Muhammad Abdullah ju. Tadi kaba kompliki kuma digdami ija. Kumni lama suni morma nama aku tu suni morma kiya washu aju. Shasam. Mau TikTok isaati si diro. Abo shabaka di shabaka dia fakada. Shabaka tu sirrefata misha duro bleso turin dufanni. Ketika bauti keessa warra gastira kan namni kuma tokko kuni warra gastira kan hundi keessa follow dergadda. Let's go. Sirritti. Ragga di kompliki. Ilu sawwaamsifna ilu san ibita ilu tuma fakkaata gariiba. Liman gariiba kan. Share ko dabo. Haleeltu sawwaamsifna. Baca alaman baca sana. Sirritti kopling kimat. Gasha saran dol gash. Biri kuma lama berresa sirat. Ya wallahi lazim. La ilaha. Ogaru tala kotu takor hadu bona la kotu takor hadu. La kotu. Mana mae fatin kiri kuma kabu agarte chumne mana taniti akana janvieta agarte. Yosi komando hunda dhufte walloodha walitti araaramuun hin jiru jee viidiyoo banee jennaan achitti sin argee Kinga gutaka shabakaan qabu la dhaamsa takka sinii dhaama. Boonaanis jira dhaamsa takka sinii dhaama ila. Kingi. Ayyee. Maqaa Oromummaa official jedhu sanii fi yaasini sirritti tuma kana jala jiranii sirritti dhaggeeffatanii. Sigalee namni akkaan ta'u san kiyyasan. Isaafi yaasini sirritti dhaha isaani kan ilmaana arusii ficcisiisaa jiru jechuudha. Abbaa sirritti isaaniin dhahaa siniin jaa. Ya, me waan isaa fidan
waan isaatti danga. Koomenti keenya dubbisa jala keessa koomenti isinii barreessaa jira. Asii iyyoo osoo hin taane koomenti dubbisa yeroo tokko tokko. Boona faana gadi qabaa share godha. Bakko iluu isa jedhanisan. Ilma gariiba san gariiba buqaara. Iluu sani tokko kan dubbii qaba. Toore salla. Albaan inshallah. Kana dhufa. Isaan lamaa kana isa raayyaa isaan kana. Ne boora itu raram. Qalbii kuma jirti ba ijoollee isaa sanbana jirti qalbii. Ora TikTok pe adillee yoo dhufta kutaa Sagaleen kibra asarandi. Jira. jira. Abbo TikTok. Boona tabe. Jira. Iyo basi mame haiti ni mame maqama tina tumamu. Maqama haiti. Yaasi tokko. Boona gashaa takka dhaatu. Boona dabbe. Kooti boo. Boona gale. Tiree oli warra gartani na nagare. Gadi qabaa hundi keessa yaa amma kun organi. Ila. Gadi qabaa hundi keessa gadi qabaa kombiligi. Abbo bararin hatumsiisu bararin si dabaleen kan keeti. Aye. Dhiiroo ummata koppilinki dhaame dhiiroo yaa kee maalta si dhiiroo si poo ummata suma akkami. Ammachiisaa boossa. Sinis edi. Dubartittiin hundumaa waamatu boo. Biyya haadha faateeti jira. Biyya haadha faateeti jedhanii beektaa gofoleedha jedhanii beektaa. Ameerikaan fidaa jajaanii bar yaasisuun. Yalla waa waamachiisa. Aye boo waamsisa. Aboo yaasi waamsisa. Iluu goona baasii jedhina boo iluu goona baasii jedhini walloo bira. Ilmoo sharmoo mutaadha. Wani isheetti godha iluu sanitti. Iluu koona baasi. Iluu koona baasi. Baachaa jedhe. Iluu koona baasi. Yaasin koona baasi jiin. Yaasin koona baasi jiin. Iluu. Yaasin koona baasi. Yaasin koona baasi. Mama adalah koona baasi. Maamar koodha. Maamar koodha. Maamar koona. Maamar koona. Maamar koona. Maame baasa jiin. Maame fida jinu. Maamar sihida. Maamar sihida. Arusi fida maamar goota. Arusiin ibidumte inni bahaa bahu. Maamar goota. Arusiin abdiru maamar koona bahu. Koona bahu. Maame fida jiin. Maamar fida. Abo barbaachisaa taanan asumatti qalleetu biraa yaama. Maamar fida. Maamar goota fida. Maame fiduu maanan. Maamar goota beekaa kamiyyuu dhaabanneen. Maaliif walloo dhaqanii tuutan jiin? Maa walloo dhaqanii tuutan. Walleen saleen nu jira. Federi maame. Walloo karsiisa sasheeta. Walloo karreessa. Oljii nama har'a oljii. Walloo maaf tuutan. Walloo maaf tuutan. Walloon salteen nu jira. Ilmaan arsii bukkiidha. Arusii jaarsi miti. Arusii salamtu. Arusii salamtu. Arabsi. Arusuu bikkiidha. Muhammad Abdallah makoona baate. Muhammad Abdallah salamtu. Abbaa kuma lama koona baate. Kootu namaas abbaa kuma lama. Abbaa kuma lama. Bada gadhee kijiba. Afaan calla. Abo barbaachisaa taanaan asitti qallee biraa yaana. Afaan callaati. Muhammad. Bada afaan callaa. Muhammad Abdallah ijoollee wallootti sisale. Maameen abawji. Maameen. Maameen aba. Mangoo ta'u. Maaf tuutan. Maaf tuutan. Turan namba naba. Ayyee riyaala kuma lama riyaala abbaa riyaala kuma lama waamsi. Muhammad Abdallah kottu na baasee riyaala kuma lama san kaffu. Muhammad Abdallah Yalla. abbaa lama kootu. Koona baate. Ji. Koona baas Muhammad Abdallah. Walirraan kutin. Abbaa kuma lama. Muhammad Abdallah. Ilma haadha sale. Akkasuma.
ilma alasal Anas isal. ilma Wabada ko ta alasal wallo salte ko wallo nasalte Muhammad Abdallaji. wallo nasal wajin nasal tu bakta. Abbaa kuma lama kottu kuma lama san kaffalina baasii jedhi nama naqaluufi gastii gubbaatti. abba kuma Ogan. Anak ke sanja kan. Afaan dia Abba King King. Guys, sagalee jira. Basha bakakiyya. Amada di fat gasha. Abbaa koomilikidha sheerillee godha. Dia kata boy. Abbaa Muhammad Abdullah faarratti abbaa kuma lama. Sheer godha hundi Dia kata boy. Abba tura shaba kasati. Inna bataran de Torton nanga ishaa kutaa koomilikii dhoosee yaa bara. Fatiifaa Yaasiniifaa barsiisaafaa waan machiiftanii xooshaa isaanii. Tinara namu kita kata Ya wai sini mariada. Ela wai sini mariada boy. Yo Ayya. Kaasai. Biran jira hoja amma mootummaan isaa barbaadaa jira. Dhiisa maaliif dhiisa? Ilaa dhaggeeffadha. Maqaa maammee osoo hin taane namni kun maaliifiini osoo amma lubbuun jiraate isaadhaan beeknu namni kun nama du'e maqaa isaatiin maasitan dalan barbaachisu. Yaa waan isaan beeknu waan ta'eef. Ilaala maanan osoo du'e maamiti isa kana maamiti. Amma waan gootan. Yaasin waan sanii qalu kana. Yaa. Kingi amadoo jeeftan Ameerikaa si fide geedda haasa'u jechuudha. Kingi abdii Wallaa jedhe. bilisummaa Wallaa Ameerikaa si fide jooni ture. Gaa. Ameerikaa maal Kengi kadimbo azama walitti guddifne wanis naa gootane muuziqatii surratti naaf haa baatuuti eeba bichaa gutaa ka daqiiqaa takkaaf tursiisaadha eeba dee ajoo siin arga badee rakkoon qabu wanni godhaa boo eenyu ishii abee ilam mucayyoo nu gasha ishii biraati wani boona takka takka barreeffadhu yoo shidda wali keessa Koomilikii dhoosisa la dhaggeeffadha ila Abdallah hundi keenya dhiifama. Aboban nama keenya ila Idris ila Asaraanti ban nama keenya nama kuma afurratti motorana boy niinuma lubbuun hin jirre malee hamma silaa hundi keenya mana cufannee maduun afaan baruu dhiifnee juu yaa ka'e. Sheerii fi koomilikiin gooyisaa turi. Boona yeroo dhufte lakkoofsa tokko dha. Keenya bakka digdamii mana baratee teessee beektaa. Dhiisi amma dhufti. Gadi qabaa hundi keessan bakka baatee koomilikiin godha. Koppiliin godhame. Laa ilaa si ummati keenya kun hin maraate. eeba dee jenna walaffarra naaf gurbaan akka isheenee tura Gahee badeemi dhiiroo yoo koomilikiin gooyisaa amma mucaan dhufutti yoo maakii qabadhata ta'a. Nama tokko gadi siin godhe kun asiin dubbatu. Wallah rakkanne. Gadi qabaa hundi keessan gadi qabaatii taap godhaa koomilikii godhaa nama kuma tokko irratti. Bona yeroo ati dhufte. Ida. Ewan dia genjira. Hei gubanne wallahi lati. Salah apa dia Muhammad di sana? Goreng gula situ. Bukan kita kena tinggi gula situ. Bener wallah. Bona aku tidur dalam kau tahu aku tidur dalam kau. Wallah bener.
Abang kata liye gasha me. Tortura Ahmad Ali enggak ya? Kota Ahmad Ali. Bona ko tirif dalak to hadu iro sinagar wallahi lazim. Sinagar fi barwadu danjida. Gadira gata warra gatira Ahmad Allah. Man hajro berage pada wallahi oh diro. Oh ini hajat bago bago. Mau nagar tan sediro asara anda te kolfu mo. Nagaru. Namir gadaru nama me kabar. Kolfu asara anda to fujar tidak fakat itu kolfaran doya kan bicha maki jo wallahi asara diro. Wallahi. Wallahi gede. Ada ya keselalu ndabe karabat mamun lalu ndabe je buluka ketan jere je. Mal tu bulu ko reo. Mal tu bulu ko. Sandi kimi. Bukan wallahi. Abo serit dah me ko pelingi aake. Ta serit. Me ogisa. Harre me harre ngana kurama. Yang anak tu kita kopling gue isa zim jam muti kau ada ruara bijole kan isa nama ku megarat jole yang tidak isa tak zim na aja dah jole kan gad apa hunkesan huntikan kopling kan share kopling kulirat yala ruara bi bakka megat mana beratnya tan anu mana berat dan tu ruara bi gize cafro turtani amar gete namina berbleshi Oke, olga shower ko muda tak abdani harkan kopling kitab yala let's go share ruara goda nami gete Kuno ikan jira boda iya Hunti kesan. Ragata gadi. Gadi ragata kombili gira. Yalla madali go. Kero ragora mo. Ala tullo ale kero ragora. Elman haji tul. Elman kanya. Yana mo kuma furku herat mo nama meti mama lagi sekan manni gaddi mo tirabar. Kero rat tab kopling. Yalla let's go. Kolfa sarandi pada gefatani ko faltana se yo fetana kolfa du fujarti fakata kolfa dia sarandi kolfa na fetana garana rukube. Let's go. Tab kopling ko rat. Hayya. Ketika baru gua Rabbi, bona kota mos warhari kap dengan tagala Rabbi jecha wallahi wabillah. Age fada. Ani pada bagi jusan nagahan warab dani nagahan rati musikan caframu kapa. Yalla let's go hum dikesan. Tabi fi koplinki. Share le ular gora aja. Jolen kayaknya mau warri mana bak berarti bantanertan diva mo kota hum dikesan. Bakatakat dacha wal jarat. Bakatakat dacha di akasan. Yalla. Share ular gora mana wal sisa wal Rabbi nama fincila fa teman najos sisan kubang ka walla gize cafaro turtani king kanafu unti kes nay bakka megatti mana barate jolen ka nyargen let's go ala tullu alaykum man haji tulub el mana siki facci king la tabba fara rakse ma wallahi tan ta king ma le bogun Kon kara tap kuma ditak Abdan miskiina kana warri fichisiisuu jiru tokkoffaa barsiisaa gurbattii janinni jechuucuusan yaasin maqaa isaaniitiin tumsiisa. Akkas. Hawaasi haa hubatu akka jara kana fichisiisuu jira. Okay? Kana dubbil buat. Ammallee Fatii Waabe. Fatii Waabe. Barsiisaa Yaasin. Ammallee tokko jira Ibrahim. Okay? Jarri fichisiisuu jiru jechuu ijoollee. Sirriitti taaptaaf godha hundi keessan taphni kuma dhibba lama keessa. Dafa hundi keessan nama kuma tokko jirtani maal? Akkatti yoon gasirrallee jiraatu dhabe jechuudha. Ijoollee keenya kolfaa wallaalu bijaa miti ijoollee keenya harkaan dalagaa. Fatii Waabe Ibrahim Yaasin isa kalli walli maalii haleeltuu maamme kanaa miti jarri ijoollee fixuu jiru. Fatii Waabe Yaasin Ibrahim barsiisaa gurbattii jettu. Okay? Jara kana jechuun gati qabaati waamsisaa tumsiisa. Isaan kan ijoollee fixuu jiru. Okay? Akkas. Barga kata sini amma kopelin ragefdu. Ya kana jechuudha. Ukwamsa na ragefda mo ang kapsifne jiro tokkoffaa sijaraa obaafne sijaraa dhugaatii jechuu wal saban takka wani ko beser rakje gana wi wala jees lama jadi wallahi lazim wanni amma ko bayro arusin ha malaya bari ragay komike Rakkoon isaanii yoo du'anillee gura buusaa namni isaan ajjeesuu jiru jara kana akka tahe namni duusunii bike abbaan miskiina irraa du'e sunis nama ajjeechisiisu ijoollee kennuu jiru jechuu kanaan shira uumanii uummata kana jechuun uummata amma maqaa isinii waame. Kitaabuu cuucittii barsiisaa Juusanii fi Yaasiin wangollisa fakkaattuu jechuun barraachii fi asii akkana harakaatu hunda walirra barree jirra jechuudha. Miskiina fichisiisaa jira jara kana jaalatanii jibbatan. Wala mana wala keessatti jirta agga Valeerii mana
Fola goda asirraa kaasaa mata diyyuuta wala biyya gootaa. Abbammaan ummatti arsii akka dhumu akka ummanni arsii daala farraa daaraa ta'e dhumu kan godhaa jiru barsiisaa mucaa biyya keessa jiru jechuudha. Akka bosona baay'ee. Barsiisaa mucaa jiruusan namni ijoolleen akka dhumtu ijoolleen illee kan himatu jirtu alaan akka yaadni nu qaqqabu jirutti ijoolleen arsii ummati nu ficcisiisuu jiru. Barsiisaa warra gastii jiru fola goda. Yaasiin Ibrahim kanan maqaa waamino inni hafe osoo jiru. Ammas immoo lama shan lamni takka sini jirti. Jarreen kana sirriitti itti hima abbaan fedhaaduu keenyas kan isaaniitis namni ajjeesaa jiru tokkoffaan jira kan. Raqim waahid Yaasiin isa janiisan. Maal jedhe maal jedhe mee bakka kiingii tana maal jedhe mee nama kiingii qabsiisee mee kam jedhe. Nama kiingii dhaqee qabe. Amerikaa si fuudha dhaqaatii dhumaa jeen miskiina ofii fixuu jira. Kana qofaan Muhammad Abdallah ila hundi isaaniitu yaada addaa baafata. Muhammad Abdallah boo kana nijisiisini tur. Muhammad Abdallah kuma lama fuudha. Aboo kifaa qabu ijoollee walloo qabu na dhageessa akka hammaama arabaa sheentee udaan hadda usiyeete ilmaan harreedhaan ala abu. Wallahi garaa nama gubata dhiiroo. Kaayyoon isaanii sirba niyaan isaanii waliin ala tush. Habibi. Wareegama guddaa si kaffalchiisa ijoollee walloo qabatoon dhufte Ameerikaa feetu fuudhu feetu dhiisi dhageesse ati waa'ee Ameerikaa si foolootti guddi fudhate dhiiga miskiinaa naala abbuu ilmaan arusii ilmaan harreedha ijoollee sirree manni gaddeemutti rakko pilinkiidhaa yaake ilmaan haji xulu bilmaan walloo mucaayina dabame maal ta'e moo shaanaat irra cufate wayim tayyoo wala biraati yoo dhufeeraate daafadha. Yaa sinjalaan gadi bu'aati nama galuu feetan nama barbaachisu ol galcha seera kana immoo itti fayyadama. Ama ijoollee ficcisiisuu jiru uummata seeraan hubatuu qabdan jechuun. Natullee kaji. Gadi dhagataa hundi keessan koombilik. Seexaana kan dhiiga barbaadu. Dhiiga barbaadu namni fakkaattummaadhaan deemutti jiru gaararraa uummata kana jechuudha. Keessafuu Yaasiin wanni hubatuu qabdan hawaasi Oromoodhaa namni miskiina ficcisiisuu jiru uummata kana. Seeraan badee seeraan akkana ta'e. Waan fedhe yoo jedhu uummata kana ficcisiisuu jira jechuudha. Miskiina isaaniiti yoo yaal of qusachuu qaban uummati kun seeraan akka Oromootti ol gara galanii akka Oromootti mataa ofiitii wajjin yaadanii akkam ijoollee kana nuuf ficcisiisuu jira jedhanii ofitti himanii taa'uu qaban. Hin taa'anii ijoolleen isaanii hin dhuma har'aas barus. Dirqama namni isa fixuu jiru ilmaanuma isaaniitti arus himatuun arus ijjeessaa jira. Ni beektan uummata arusiitti as jala jirtan sirriitti beektan waan isaanitti jiran jechuudha. Kanaafuu Salaamtanii gadi qabaa koombilik godha. Marwaan jedhama Ameerikaatti gayyaaneeti beektaa hiriira baanaa jaanii beektaa akka arsiititti erga gubannee wallaahi laata. Rakkisaa walloo waliin qabinaa. Ummata wallooti waliin qabinaa. Walloo ummata aggaa obboleessi biratti kufe jinaazarraan tarkaanfatee gumaa obboleessaa baasu kanaan lakkisaa. Isin televizoonaa fi tallaajaa biyya galchuu beektanii fakkaarri 200 badala lafee kiyyaa daara badala lafee kiyyaa baalee bira jechuun waa biyya ta'uu jenne. Awo kingi farshaa fa'aa bitanii bara dhiqanii akkuma nadooda farshaa fa'aa bitee biyya wallah ummata Wallahi dhiiroo kolfaa. Barsiree fa'aa fedhanii siree ni dhaggeeffadha. Siree fa'aa. Bada bulloo kiyya fisa. Siree fa'aa siree mimmishaa kana. Dhaggeeffadhu boo. Algaan kaarra warraa baluusan algaa bareedaadha jedhanii ka akkasii nu ergi ummata bacbaacaa kophee jaawwaata deemtu laalee. Wala kaa gubanne yaake. Dhiiroo rabbii si qabee nama lama itti kophee ajaa'usan irraa baasate afaan qabatee barra godhanii jiru jara keenya. Wallahi laajamtoota sarchi godhaal. Afaan qabatee beedda. Abba beekir. Ajareeti sirbuuti sirba takka yaadatan. Boba shabakaa naqa qabaa malee akkatti tumsiisan biyya kan ture yaake gubadhe wallahi laazim. Nami jala gadi yaura me era kopling kif share wala rakora jolle kanya nami jala yaura kopling kidar gua cuma tatan jolle wala waktu kompliti
Asaraan gosi. Haala godhuu gachi dara amma sinna. Boonaa barbaadama. Boonaa jawaar shaarte. Kala. Oh buda kama. Bang geessan ta'a koombilikii godhaa warra gastiirraa kana hunda foloo qaba. Kan nama fidu. Folootu nama fida. Sheeriitu nama fida. Laayikiitu nama fida. Obboleessoo yaa kan maal taatanii hisdi yaaddan. Nuti Oromoo waliin dhabne Oromoon warra hundarra warra gastiirraa nafa fudhanne arusiidhaan wal dhabne. Al arusii jedha bakka geessanitti arusii gorraa jedha. Arusii cafaa jedha. Ni gala wallahi arusii inni fi sheekaa qeesii isaanii cafaa bakka geessanitti. Nuti Oromoo waliin dhabne Oromoo daalan ni kabajne kan wal dhabne arusii. Fide yaasifaadha. Keessaan dhiisin. Keessaan dhiisin. Keessaan dhiisin maal qabadhu dhiiroo mee gurbaadha fooloo godha. Dhaggeeffadha. Bakka keessanitti waan arusii jedhamte wallahi nami keenya kan wajjin dalaguu jirtu obboleessoo yoo dadhabde yoo arusii qaluu dadhabde biraa baqadhu deemi. Mushaari biraa obboleessoo gara nama keenyaa deemi. Gara ilmaan Oromoo deemi. Warra ilmaan Oromoo deemi arusii biraa fagaadhu. Kana dhaabsi keenya obboleessoo gadi qabaa sheerii koombilikii warra gastiirraa hunda fooloo qabaa. Nama 80 kana irratti nama 800 kana irratti sheer godha. Yalla hundi keessan jechuu. Gadi raggate obboleessoo koombilikii 30 hoolaadha. Yaa nuyi hoolaadha rakkoo hin qabnu uummata barumsa hin qabne uummata Amaara qabu. Gadi raggate nuti akka Oromoodha obboleessoo Amaara kana dhageetii dhagaan hubaati. Oromoo asli wallahi laazim. Oromoon eessa jedhan. Oromoo eessa jettee yoo gaafatte uummati asliin Oromoon tokkoffaan nuyi. Gadi raggate. Gadi raggate obboleessoo si yaa uummatichi si boonaan otam deeme. Gadi raggataa hundi keessa walaffaa. Taab godhi gadi raggate obboleessoo koombilikii gaafa siin jennu di walaffaa raggate. Yaa agabduutii jiraadha. Raggati gadi memman taloon mala godhi yaabata beesna meeshaa uwwisee yoritti qaba. Gadi gadi. Gadi raggate kaas jabduutii. Gadi raggate hundi keessa. Meeshaan awweera garuu mushkilaadha kun. Garuu namni namatti fiiga. Gadi raggate. Agalooti gadabsi jala bu'aa akkasi seeram tarsiimsiisa uummata kana sirri. Maal jarri taasisanoo tam goran. Bara gurbaan sun araba biraan deemini booyi. Mees jala laala. Isaan kana shaanata irratti teera abadan takkee daata irra dhume. Aboo dhiiroo rabbii jaati. Ila ijoolleen keenya ijoollee Walloo ijoollee Harargee ijoollee Jimmaa ijoollee Darraa ijoollee dhageessanii kaa madireeshin urra dhiisaa Oromoon takka Oromoon qulqulluun taabee fi koppiliinki fi sheera walirra godhan haala abuukum hundi keessan warabbi gadi qaba dhufee dhageeffadha asiin dhufee eebadee wayyoo hajuuti akkana dhooqa durbummaa badde akkana dhooqa durbummaa warabbi let's go sagalee waraabeen jira siin argaatan siin daga irra caffarta warabbi jaa gadi qaba koppiliinki sheera godha gadi qaba hundi keessan haala abuuk jii Muti ada kita basi ya sini jini jangka gado tu kau baca akan ada orang terhadap raful sama TU kau hebat dargo mau warabina diro hati amma berkuma Amerika singgah sihir tanah dia sudah raja farah turre gimana wallahi lah elma pokok ada gora let's go warab kopling kita nami ketemu dia murah marah pesin gora sih oleh kayaknya la ilaha illallah kopling kia ke share kopling share tap kopling malah ya sih dia mau harus lega si warri bookun maali udduha ada sana atma furte tu batu abuk dikala warabaj baca tentu pada si mer jarene ka nama ka tomar gua jarre tammi ya riro ya oke taka abba yaa wala garano qaba abba shodde dile fi dinama al fayyasiniti lolli walitti timame jira balesa nyaachisa siga jediniti ay masrit sarand tata fi kashima ya salam abo billahi kabar nami gutum mana king ma jalai bis hadi mo front of siser fa malal nami du falala opsane gadam Mina makaberu. Follow kora wala kapit fo ka wal ya bariat di jela. Ya ba enyo ba jas ya ba wal tol pagara. Wallahi kol pagara. Ese kudu ya ba rabbi sudah ada dia aja. Amma darus sebelah sana sudah.
Rame jira wallahi. Malah kenapa sih ibu jamar dia? Wala kaguan. Duka dah. Duka ya. Rame jira wallahi bade. Lai min bas itu wallahi. Dua lihat puro jahe tu na shode. Mame lamu. Mana me jalati cofi mareman cofi jennene cofi wala billahi ammak no rega kuma sala kuma fo mana cofi finila liga nama dibba sadi jala fu def di se duf ne chumbala sudune boli ya boro jali tarikh la jannati namina kuma sale itikae abona di mare ke wal abona bora ko sale di no ini tarde ga masal la ilaha illallah kiyama bu bele udira ni dua liya bu e gale ya Ethiopia Jol fire juga lah tadi bapak ini orang sama karab balik. Abonu orang lah tadi orang lo jauh karab balik saga. Nafsit abdi wari wallo si dargo sida takka wallo ke sadam nambian no. Malam di tara ka bati na fuda boda wallahi mu di tara ka bada ke fudu nan danda boda video na fude lazim fudu ko. Yodde fudu te tara mana kana ke fuda. Na fuda tur boda no fuda message na nasir gadi la ilaha illallah wa tudwal ya bu egal. Festare ji kontro ka ta ya be mo kala ta be sir dura de darbu da buri ro la udaw matane era matanin huddu hun maso swase kame Ero kaya mate otro ke we guddata la ila ko ero chavi ya uddu ko tu da buri ro la itaru da boso di ro la follow ko na du ke zero follow ko na billare ke ya ke bucha ya ba to ko da fara ya roddu ya ba jari follow ko na du ke shodden follow ko na me billare ke me barakana kuma soddom na gasha billare ke barakuma na ma demi jahran kuma soddom na gasha Abo tishar muti tindo na boya ka bo harre tum na fini lage se bo lage do ko paket mutu ai mate kam tura me la costa ko tura re amma gane bocina la costa ko bare fadda me wor kabdetan bare fadda mas ga uddu wal ya bu bucha muhammad zaban di fame kayyara mun na jesna na mi ajira uddu bucha wala ya ban yoga dalata am ko ya mara nur ro wallo qabanne galla isa dalate biyya qabanne galle aman walo lut biyya te dikala ke nyaayu no qabanne galla nyaachifanna wallahi billahi olgasha na costa to bare fadda me hayyu muta sadem hayyu jamu hayyu jasi hayat jennes gashna gabare muhammadu hayat je barate dia badaishu hayyu sa gowa baga hayat jette barate dia aftar bas sarfato te ko shemi sinkabu tuaja abasan gotte ka shodde tum maratu raya ke rabbe fanishe sen Aba let's go tap coupling met mudda tap wala fa coupling wala fa thank you so much me mudda coupling agi badumma wa me wae mata arsi kana rak me kam jetta mata ko pe jawale dem to ko mate dolle wallo afate mesha wala walte rabbis na bas wan harka ke san kabo yab de barana erin ke
ijoolleen walloo sheexaadha harka buutanii saree isin nyaatanii harka keessaan qabnu wallaa uummata isaa. Akkuma viidiyoo kanarraa ammaan tana agartanitti akka ilmi namaa wal godhu agartan ilmi namaa kun ilmaan Oromooti ilmaan amantii takka qabu warra Itoophiyaati warra gartee jireenyi maatiidhaatiif rakkoo adda addaa biyya baafte rakkoo siyaasaatiif rakkoo dinagdee rakkoo adda addaa jechuudha rakkoo hawaasummaa biyya baafte warra maatii isaaniirraa fi biyyarraa jireenya jijjiiree abdii gartee dargaggeessi tokko qabu guuttachuudhaaf deeme biyyarraa. Isaan kun akkanatti wal godhan meeqa lubbuu wal baasan meeqa qaama wal hir'isan meeqa miidhaa adda addaatiin wal saaxilan qabeenya wal saamanii kan malee godhanii gochoota fokkisaa gochoota qaanyii isaa warra dalagan agartan waan isaan jedhan dhageeffatan warra bira tattaa'uu fi warra gartee ciqeessi jiru gochoota jechoota isaa waliin jedhan. Ati kun akkanaatti akkas godhaa kun akkanaatti akkas godhanii ilmummaan nama haftee namummaan irraanfatamtee nama ta'uun isaa dagatamtee akka waan biraa takka takka ta'e leenjii baranii akkas godhu jiran. Kanaaf waan kana immoo hanga inni kun akka deemtu amma durallee abbootiin amantaallee Sheekh Amin faaleen Sheekh gurguddoon Sheekh Jamaal faaleen irraa dubbatanii turan Harargee fi Arsiitutti gaafa gartee wanna kun deemu turte dubbatanii turan Sheekhotiin. Namoonni ulamaan jajjabduun gartee Suudi Arabiyaa keessa jiraatullee irraa dubbatanii turan waan kanarraa rabbi jaa dhaabaa jedhanii dubbatanii turan. Ammas bifa jirattee Arsii fi Harargee gidduu turte amma Arsii fi Walloo gidduu dhufte. Hayyee uummanni kun mee akkamii karam deemu jira karamtu furmaata waan jiru hedduu nama xulfaataa jechuudha. Kanaaf abbootiin amantaadhaa biyya keessaa biyya alaa bakka hunda kan jiran waan kanarraa wal mari'atanii furmaata waaraa kan irratti abbootiin amantaa taa'u. Abbootiin gadaa agartee yeroo biraatu uumma namni gartee biyya keessatti hogguu namni ijoolleen feemas adunaa fi malfaa gaafa hidhaman fiiganii dhaqanii baasan agartanii jirtanii. Lubbuu Oromoo tabaatu kan ammoo irraan kaa'an abbootiin gadaadhaa maal jirtanii waan kanarraa wal mari'atanii maaliif furmaatan goone imbaasiin Itoophiyaa taasisuu darbii jirtu waan kanatti bu'aata akka maaliif hin goone har'a dandamii jechuun mootummaan Suudi Arabiyaa wajjin mari'atanii tarkaanfii akka fudhatamtu maaliif hin goone hooggantoonni koominitii kan Suudi Arabiyaa keessaatii fi biyyoota adda addaa biyya alaatii fi biyya keessa jiran kan uummata keenya gaggeessan maaliif callisanii waan kana namoonni beekamaan maaliif callisanii wargartee miidiyaa fi waan adda addaa beekamoo maaliif callisanii waan kanarraa furmaata waaraatti kannu maaliif dhabanii wanni qorroo baambii tokko qabatee akka ilmaan Oromootti namoonni gartee beekumsa qabu wajjin gattaa'ee haasawee maaliif tartiiba qabsiisuu dhabee waan jechuu gaafii guddaan. Gaafii kan namoota bakka hedduutiif gaafadhaadha. Ergaa tana namuu wal biraan gahaadha. Dhimmi kun dhimma akkaan yaakisaati dhimma akkaan gartee namni irraa iddoo qabu furmaata walumaanuu itti barbaadu qabnaa isin jenna. Har'aaf asumatti isaa gabaabsina viidiyoo keenya kana waliif sheer godhaadha. Chaanala keenya sabskiraayib godhaadha. Laayik fi sheer godhaa. Wal biraan gahaa isin jenna hedduu galatooma.